tataayee dandayaatiin eegalla kabajamuuf jaalatamoo taayee dandayaa ministeera nageenya nama gartee nagaa akkamit dubbatte jedhanii poozishiina nagaa gubbaa kaanii fuudhanii hidhan yeroo jalqabaatiif seenan akka addunyaatti taayee dandayaati nama digrii takka fudhachuun waggaa 12 olitti fudhattees taayee dandaya karaa hundaan taayee dandayaati arra akkuma beekamu afaan isa qabu dadhabnaan peejii isa hatuun isa ni yaadattani akkasuma anillee posti isinii godheetiin jira abbaan qeerooti jawweenis posti godhee jira qabsaa'onni Oromoo gartee wal dhageeffachuun afaan ta'uu dhabuun qabsoo Oromoo daandirra deebisaa jirti alhamdulillah isaanii tokko ta'e osoo jirru arkuun marroo fi jawwee waliin dhaabbatee harka walirra kaayyatu arkuun jawwee fi lammaa magarsaa taayee fi lammaa magarsaa hayyoota keenyatti dabaliga sheekka abbutaatii fi isqeel gabbisaa warra harka walirra naqatee taa'ee shaayii dhugu arkuu caalaa wanni nama gammachiisu jirtu jechuudha saniifuu awwanniin isiniinjuu gartee sagalee hayyoota keessanii ta'a hamilee hayyoota keessanii ta'a namni sa'a 24 asirraa wanni iyyuuf isiniif sagalee ta'uudha malee waa takka namni gartee dalagatee jiraata namni hundinuu dalagatee jiraata peejii sayyoo deebiftee rasii wayya shayxaana keenya tigale waa takka sagalee dhugaa uguruun hin dandeemu sigale sagalee dhugaa uguruun sagalee dhugaa ukhamsuun sagalee dhugaa gartee gaqqabuun hin dandeemu dhugaa moota malee Facebook nama cufuun peejii nama hatuun sigale peejii nama hatuudhaan gartee wanni godhamuu dandayu hin jirtu jechuudha peejii taayyeedha yoo dhiiftan irra wayyaa sigale yoo dhiiftan irra wayyaa waa takka godhuu hin dandeessan nama kana hiitaniis ololaas irratti ooftan maatii isaatiis alaggannaytan qabsurraa abdii kutachiisuu hin dandeenye taayee kammoo dandeessaniin naa isiniim gaafii Oromoo deebisa saba dhageeffadha jaawar kammoo dandeessaniin gaafii Oromoo deebisa gaafii sabaa sablammii deebisa qaala'insa jireenyaa gabbuusa marroo kammoo dandeessaniin gaafii Oromoo deebisa sigale wallaahi khanaan ala yoo isin jara kana mootan waraanaa mitiitii nikuleera tolchi waraana jaartaa miti milisha leenjiftaa miti waraana leenjiftaa miti sigale milisha leenjiftaa miti wallahi billahi nikuleera jaar yoo ati jara kana mooti yoo ati nu mooti tuji sheekka abbutaa jinan rattu peeji cuftaa miti waan feete ni hiitaa miti waan feete taayyeen nama gartee peeji irra kaayyatee miti nama sanduuqa tolfatee bakkatti awwaalluun danutti himatee taa'u jiru jechuu gaafa ati jeefte sigale dhugaaf du'e waan ta'eef sigale yoo hidhaa taatee nama bachoota akkatee kintaala guuttatee taa'ee si eeggachuu jiru jechuu sigale taayyeen gartee nama asfaraarraatee sodaachiftee biyyaariituu miti takka sagalee isaa qaqqabduu miti jechuu garuu hasibaasu yoo dhugaa Oromoo deebifte gaafii Oromoo deebiftee sabaa sablammii dhageeffatte qofa kan jara kana kan nu moohuu dandeessu malee waa takka peejii taayyee cufuun ififu taayyee buguuza baate gaafii sabaa deebisuu dhiiftee faarsee bulaa rabboobbaaftee arrabsiisuun ififuu saba sanii fi guuza ba'u jirta jechuudha peejii taayyee deebisaa itti aansuudhaan xiqqollee sheemiin isiniin qabu rabbi sodaadha meeta warra fayyaa tana bu ittiin seenaa dura mee jaawar maammatoggee arrabsitan yaa obboleessu bardiliidha angaafa jaawar dura dhaabbannu sanillee haqumarra dura dhaabbanne arrallee haqumarratti wajji dhaabbadhaa jechuudha sigale yeroo miti mootummaan kun ni hin filamne mootummaan kun gaduun teenye amala saatuun beeynu nama tokko amala saa arkanii murman malee amala saa arkanii deeggaran malee akkanumatti gaartee arkii malee
arkanii hin morman hin deeggaranii mee haa deeggarree laallu mormulleen guyyaa sunurraa bareeddii jennee gaafa deeggarru saniis dura dhaabbannee morminee Jaawar mormuu turre jechuudha. Hin turreen bulle numa dhuftee jechuudha dubbiin Jaawar gaafas iyyaa ture. Sigalee laal hayyu jechuun nama fagoo waa arkuu. Jaawar ambiraan ta'a gaafa inni raabaadoor irratti wallahi billahi guyyaa ummal qiyaamallee arraga. Gaafa inni raabaadoor irratti ol ba'e namichi kun ifillee badeeti oppiidiyoollee balleeyse Itoophiyaallee balleeysuu ta'a guyyaa juusan antiivirra laalutti hin jiru isa cinaan akka taa'u jira kaameraan irratti asin jiin malee. Wallahi. Ajaa'iba natti namni kun maalu gurbaan kun ni filamee amma bar gaafas muummicha ministeeraatu hin taane bar. Sigale. Muummicha ministeeraatu hin taane bar gaafas dura taa'u oppiidiyoo ta'uudhaafi gartee foolachaa jira. Sigale akka shayxaana nabi arkatti kana foolachaa jira sigale. Yoo namicha kana dura bu'aa godhattan ajaa'iba natti bar. Maal rakkas jette sabboonummaa baanan tana laa yoo kana dhiigasaa kana qalti keessaan fuutu naan jee afaan isaati. Maal ajaa'ibe soo namni gariin I don't know gaa qaalluu wahii qaba wanni Jaawar kun jee taataate lafa buute hin jirtu jechuudha. San gubbarraan osoon tana hunda if dura yaadee beekuuti mee namicha kana gartee oppiidiyuma tanaa wayyaa qabsoon tun gartee jaruma dheengadda diinota qeeroo warra gartee qeeroo basaasaa ture bar warri ma'aan gorra jiru kun maaliif qeeroo jibbaa jennee namni oggiif gaafa nunuu maraatoodha maaliif jarri duraanuu diina qeerooti jarri duraanuu diina qabsoo oromooti warri aabaa'oo dha'uu ture warri qeeroo basaasee gachisiisuu ture abiyyuma fa'aa bar lammuma fa'aa bar lammuma goota keenya jennuun kana fa'aa bar zigal beekaati khallaaluu qabdu namoota uzoon hin taane sirna kan mormuu qabdu gartee abiyyi uzoon hin taane sirna abiyyi geggeessu sigale yeroo hundota numaan jaan oromoon kan qabsaa'eef sirna bilisoomsuuf malee nama tokko 4 kiiloo geeyse mootummaa oromooti mitirkisho abiyyi firraa dhoorki warra mootummaa oromooti siinju asumaanin dhaamsa abiyyi Ahmedii dhaam nama mootummaa ati nugusatti beeyta ati nama dheengadda Jarman gaafa Twitter irratti khaleessa dura laaluu dandeessan Twitter abiyyi jala galtanii namicha Jarmaniin baga gammaddeen jaan jee khafilmaata mo'ate san addunyaa guutuu waliin jijjiirraa jeen nama gartee sulultaa huwaboo jijjiiruu dadhabeetu nama Gondar keessaa fannoo jijjiiruu dadhabeetu sigale nama gaafii barsiisota barattoota deebisuu doktoroota deebisuu dadhabeetu addunyaa guutuu jijaarra abiyyi nama akkasittiif laalu kana isaan mootummaa oromooti janii qabalee gad deebisan warras jala yaa'ee nuti mootummaa oromoo siinjoo abiyyi firraa dhoorke sigale wadala gurraacha keenya tokko faa jaarsa dullacha jiruun paaswordii gaafatte tokko faa ilmu oromooti siinjuu tokko Minnesota sana taa'u tokko faa firraa dhoorke warra mootummaa oromoo gassi deebisu ati mootummaa addunyaatti beeyta sigale mootummaa oromoo warra siinjuu sigale firraa dhoorkin siinjee anaas siinjee dhaamsa kiyya so jala yaaniiti mootummaa oromoo jaaniini jechuun namicha mootummaa addunyaatti beeku saniifu hoggii warri Jaawar Mahammad harka qabee gartee hoggii warri Jaawar Mahammad gartee harka qabee aangurra kaaye oromoo irraa dhoorkee as kaaye sigale hoggii jawwee arrabsu xiqqollee bar namni ni qaanfataa buleesu sigale xiqqollee ni qaanfataa bar namni gartee dhiiroo namni maal naan jaa dhiiroo yoo namni illee waan anjuu baate rabbiin tokkicha dhugaa tana beeku Jaawar gartee oromoo adda facaate wali qabee oromoo adda bittinnoyte oromoo gandatti hayyuduree jaarratte oromoo gosummaa wal facaaftee kuuniis waan godhu dhabee rafusseen xiyyitii dura dhaabee taankii dura dhaabee sigale
baankii wayyaanee duwwisiise wayyaanee Ameerikaan guutuun abadan hin cabxu wayyaaneen kanaa booda hin cabxu sigale jee gartee addunyaan guutuun Barack Obama hundi dhaqeerra farramee fi deebi'e lakkiini cabxii jee waan hin jirre beeki waan hin jirre fi deebi'e jaawar dhugaa dubbachuuf dhugaa walii galchuun gaariidha sigale nuti ol wal fuudhuun beeynu wal gabbuusuu malee sigale ol wal kaasuun nu biratti qaaniidha sigale Opidio namni gartee uf jee funyaan qabatu namni gartee dhaabni jiru kanuma lammaa dura amma namni gariin namni Opidio fi Oromoo walitti araarsi lammaa Magarsaati ja'an tanan fudhadhu maaliif nin beeka dhugaa jirtuun beeka jechuudha namni lammaa dura gabbahee dhaabni jiru kanuma wanni biyya alaa jiraatuun ifiifuu wal diidee jirti gosummaadhaan gandummaadhaan wal diidee jirti namni gartee je'ee Opidio Raabadoor irratti illee xiinxalee waa'ee heeraa fi maarree kana hunda fidee Opidio akka namni fudhatu godhe sigale lammaa Magarsaa dura Jawaar Mohammadii jechuudha andhugaan isinii Andugaan isinii hima Jawaar Mohammadii jechuudha tuwaan dhugaa lafa jirtu soo jara gartee Opidio diina qeyroo turte san fidee Oromoo walitti araarse arra gartee aangoo tan isin qabachiise kursii isin jala qabna jee bilisoomne jee sigale bilisoomne jee Oromollee isin jala qabe kana hoggi abaartan haga arratti bar Jawaar Mohammad taa mootummaan isin harkaa baati mootummaan tan isin harkaa diigamti jee isin gorsu jira mee barruu isaa tan maree fuutana dhaqi ilaali yoo mormii doktoroota tanarratti tabarsiisota dabalamte mootummaa kana dhumattee jee bar mootummaa kanaaf iyyuu jira mootummaa kana bar akka ilma gudeeda saatii bahetti haga ammaa bar protect isin godhu jira sigale bin jalla keeysaa fuunaa jechaa jira malee sirna kana facaafnee diinaa jechaan jiru soo namoota kana nama ifiifuu if caalaa isin yaadu kana gaafa irra duultan gaafa arrabsisiiftan wallaalummaan keeysan guddaan kana irra guddaa amma dura waan takkaan dubbadde gaafa Jawaar Mohammad girrisaan akkasitti waan hin taane irratti isa deeggaru yaa jawwee girrisaan kun nama si jibbisiisuu ta'an jeen arraas numaan jaan deeggartoonni Abiy Ahmad akka Abiy Ahmad namni funyaan qabatu godhuu ta'an qabiinaa taa'in dubbiiti jedhan warrimma mootummaan kun mootummaa Oromooti jee iyyuu kun osoo namni du'aa jiru osoo namni beelawaa jiru osoo namni buqqa'aa jiru gaafa Abiy namarra faarsite namni daranuu viidiyoo kee barruu kee maarree kee laaleeti xiiqii keessa galee namicha kana jibbuu ta'a sigale wallahi qabadhu dubbiitan irra caalaa amma wanni jalatti hafe hoolaa gartee dulloota jireenyi paaswordii biyya alaa tana gaafate ka gartee dhukkubni shukkaraa hundi daaraa godhe sigale cuftisi daayibara firraa qabdi yoo ol kaatee huccuu firraa saayite amma wanni isa deeggaraaju irra guddaan tun sigale biyya alaa tanaa fi biyya keessaa fi maarree sigale wanni isa namni abdii qabu namni